qaamni tokko qarshiidhaan beekamtii wayitiin qabeenya wayitiin si bitate gaa'ela keessatti taanaanii gaa'elli sun gaa'ela dhugaa ta'uu hin danda'u. Gaa'ela keessatti bittaaf gurgurtaan hin hojjetu waan ta'eef. Sababiin isaa gaa'elli iyyama daldalaan qabu. Biyya kana keessatti kontorbaandii meeshaa caalaa kontorbaandii gaa'elaatu baay'ata. Isa kanaafis tiraafikiin jiraachuu qaba yoo jenne utuu jiraatee isa kanattis gubboo fudhatu waan ta'eedhaaf ammalatti barbaachisaa miti. Dizaayinerii yookiin ogeessa mana sana ijaaru nama mana sana dizaayin godhu gaa'elli ogeessa gaafata. Gaa'ela dizaayin kan godhu gaa'ela jalqabuma kan dhaabe kan buuresse waaqayyoodha. Kanaaf gaa'ela keessa waaqayyoo hin jiru taanaani gaa'elli sun dhaabbachuu hin danda'u. Gaa'ela keessatti ogeessi waaqayyoodha. Yeroo tokko maatiitu murteessuu barbaada. Maatiitu mucaakoo intala akkasii malee intalli koo nama akkasii malee jedhanii murteessuu barbaadu. Gaa'ela keessatti garuu fedha waaqayyoo irratti ijaaramuu qaba. Gaa'elli dhaabbata waaqayyooti waan ta'eef kan gaa'ela hundeessu jalqabas gaa'ela kan hundeesse waaqayyo waan ta'eef gaa'ela sana kan hundeessu waaqayyoodha. Gaa'ela dura dargaggeessi tokkoof shamarri tokko wal bira ga'uu qabu jechuu koomiti. Barumsan barsiisuu barbaade namni tokko erga gaa'elatti seenee maal godhaatu hin taane yeroo dargaggummaa isaa maal gochuu qaba. Sababiin isaa murtoon ati yeroo dargaggummaa murteessitu waggaa 80 ati jiraattu si hordofa. Waggaa 100 ati jiraattu si hordofa. Buurri gaa'ela keenya, buurri jireenya keenya, buurri egeree keenya dargaggummaa keenya. Isa kanaaf immoo filannoon kee akkuma isa qormaatarraa A, B jedhanitti baasan miti. Har'a jireenya ati jiraattutu murteessa. Waan ati har'a gootutu murteessa. Har'a hariiroo kee keessatti maal gochaa jirta? Yeroo dargaggummaa kee kanatti maal gochaa jirta? Jireenya irra jiraachaa jirtu maal gochaa jirta? Maaltu sirraa mul'ata? Fakkeenyummaan ati qabdu maalidha? Waaqayyoof hammam yeroo kee kennaa jirta? Waaqayyoof hammam humna kee kennaa jirta? Wanta har'a gootutu bor gaa'ela kee murteessa waan ta'eef. Hariirooti har'a jaalallee kee wajjin qabdu, hiriyyaa kee wajjin qabdu, bor immoo gaa'ela ta'a, jireenya ta'a waan ta'eef har'a maal godhaa jirta? Har'a keenya sheeppi yoo godhan, dargaggummaa keenya yoo qajeelfan, dargaggummaa keenya yoo sirreeffan, hariiroo har'a qabnu yoo sirreeffanne bor gaa'ela sirrii ta'a. Namoonni tokko akkasii har'a akka ta'e godheenanii gowwoomsee akka ta'e godheenan jiraadhee akka ta'e godhee bira darbeenanii bor sirradha. Bor gaafan gaa'elatti golu akkas ta'a. Har'a fedha koo raawwachuudhaaf waan akkasii keessa seeneeni bor dhiisa gaafan gaa'elatti no wanta akka jedhamu hin jiru. Jireenyati har'a jiraachaa jirtu. Kanaaf obboloota koo dhugaan isinitti himaan ani baay'ee waa'ee gaa'elaa irratti barsiisuudhaaf miti. Barumsa isa kanaa namootan irraa eeguu qabu. Waldaattis kan barsiifamu yeroo baay'ee shamarri tokkoof dargaggeessi tokko gaafa san gaa'elatti seenuuf jedha barumsi kennama. Dabalataan garuu kana duwwaa miti kan barbaachisu yeroo hariiroo keessaa barumsi ijoon baay'ee barbaachisu yeroo gaa'elatti seenuuf jedhan duwwaatu hin taane hariiroon isaanii akkam ta'uu qaba kan jedhu kennamuu qaba. Waldaa kiristaanaatiif assaayimentii kennuun barbaadu. Walumaa gala ergaan koo jireenya keenya keessatti yeroo murteessaan yeroo dargaggummaati. Galma keenya boriif yeroo murteessaan yeroo dargaggummaati. Gaa'ela keenya boriif murteessaan yeroo dargaggummaati. Har'a yeroo kee nama hin barbaachifne irratti, har'a yeroo kee mucaa hin barbaachifne tokko irratti, sababiima amala ishee jaallatte, sababiima rifeensa ishee jaallatte, sababiima fuula ishee jaallatte, sababiima qabeenya isaa birrii isaa jaallatte, investi godhaa jirta yoo ta'e namni tokko mana tokko itti dadhabee ijaaree aarsaa kaffalee utuu qaamni tokko dhufee irraa fudhate ayi mana biraan ijaarradha no rakkoon qabu hin jedha. Jira namni sammuun isaa fayyaa akkasiin jedhama. Waan har'a godhaa jirtu nama irratti investi godhaa jirtu. Dargaggummaa kee, humna kee, qabeenya kee waan har'a investi irratti godhaa jirtutu bor gaa'ela kee murteessa. Gaa'elli namaa ani bor gaafatti galan diigaman jedhu. Namni gaa'ela isaa kan diigu kan ijaaru har'adha. Kanaaf filannoon kee immoo har'adha. Har'a waan ati gootu. Fakkeenya 24-27 irraa eegallaa maasii qopheeffattee waan ittiin jiraattu amma argattutti mana hin dhaabbatinii jedha. Nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu gidduu kana barumsa dhimma waldaa kiristaanaa fi dargaggootaa akkasuma immoo gaa'elaatiin wal qabatee bifa barumsaatiin viidiyoo tokko qabadhee isinii dhiyaadheen ture. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een keessanii yaada isin kennaa turtan yaada gaarii, yaada jajjabinaati. Eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Kanan barsiisuu barbaade yookiin barsiisaa jiru guutummaatti barumsa gaa'elaa miti. Ani kanan barsiisaa jiru dhimma dargaggootaati. Dargaggoonni akkamitti Waaqayyo wajjin jireenya qaban, hariiroo qaban cimsachuu danda'u. Hariiroo isaanii keessatti immoo akkamitti akka dubbii Waaqayyootti geggeessuu danda'u waan jedhu waliin barannaadha kanan gara keessan dhufee fi barumsi sun xiqqoo dhimma gaa'elaa wajjin akka inni wal qabatu nan beeka. Gaa'ela jechuun hiiki isaa inni sirriidha jedhee yaadu. Gaa'elli gaafa wal fuudhan eegala jedheetti namanuan. Gaafuma sirna gaa'elaa raawwatan waldaan kiristaanaa walitti fiddee gaafa sana gaa'elli tokko jedhee hundaa'e jedhee namanu. Sababiin isaa gaa'elli akka ijaarsa manaatidha.
Kana jechuun maal jechuudha? Ijaarsa manaati gaafa jennu manni tokko ijaaramuudhaa fi piroosesii keessa darbu qaba. Namni sammuun isaa fayyaa ta'e tokko lafuma duwwaatti dhaqee galee irratti mana ijaarradha jedhee lafa homtuu irra hin jirre irra hin taa'u. Dura mana ijaaratti galuudhaaf. Yoo immoo ijaaruudhaa baate immoo dura bituutu irra jira. Gaa'ela keessatti immoo bitaaf gurgurtaa wanti jedhamu hojjetu. Baay'ee yeroo kana rakkoo guddaa wanti uume isa kanadha. Gaa'elli bitaaf gurgurtaa nagada ta'uu isaatidha. Gaa'elli immoo ijaarsa malee nagada yookiin bitaaf gurgurtaa miti. Gaa'elli ijaarsadha gaafa jennu maal jechuudha? Manni tokko ijaaramuudhaa fi wantoota inni barbaachisutu jira. Ulaagaalee inni barbaachisutu jira. Manni tokko garuu bitamuudhaa fi qarshii qofaa qabaachuudha. Rakkoo gaa'elaa bara kanaa keessaa tokko gaa'elli bittaaf gurgurtaa ta'uu isaadha. Bittaaf gurgurtaadha gaafa jennu qaama sadiitu jira jechuudha. Inni tokkoffaan qaama bitu, lammaffaan qaama bitamu, sadaffaan immoo qaama ittiin bitamu yookiin gatii ittiin bitamu sanadha. Gaa'ela keessatti qaama bitu, qaamni bitamu, wanti ittiin bitamu gatiitu jira taanaan bittaaf gurgurtaa ta'eera jechuudha. Gaa'elli garuu ijaarsadha. Gaa'ela kee har'a ijaaraa hin jirtu taanaanii, har'a irratti hojjetaa hin jirtu taanaanii gaa'ela kee yookiin bitamuuf yookiin bituuf qophiidha. Kana jechuun gaa'elli qarshiidhaan, bifaan, qabeenyaan, beekamtiidhaan bitamee dhugaan isinitti himaa hundee hin qabu. Kanaaf yeroo baay'ee rakkoon kan uumamu gaa'elli qarshiidhaan, gaa'elli beekamtiidhaan, gaa'elli qabeenyaan kana irratti hundaa'uu hin qabu. Gaa'elli ijaarsadha. Yeroo ammaa garuu gaa'elli qarshii irratti, beekamtii irratti, qabeenya irratti hundaa'u rakkoon kun ni mudata. Kanaaf gaa'elli sirriin ijaarsadha. Gaa'elli dhugaan garuu gaa'ela ijaarsaati malee gaa'elli bittaaf gurgurtaa miti. Qaamni tokko qarshiidhaan, beekamtii wayitiin, qabeenya wayitiin si bitate gaa'ela keessatti taanaanii gaa'elli sun gaa'ela dhugaa ta'uu hin danda'u. Gaa'ela keessatti bittaaf gurgurtaan hin hojjetu waan ta'eef. Sababiin isaa gaa'elli iyyama daldalaan qabu. Biyya kana keessatti kontorbaandii meeshaa caalaa kontorbaandii gaa'elaatu baay'ata. Isa kanaafis tiraafikiin jiraachuu qaba yoo jenne utuu jiraatee isa kanattis gubboo fudhatu waan ta'eedhaa fi ammanatti barbaachisaa miti. Garuu gaa'elli ijaarsa gaafa jennu maal jechuudha? Manni tokko ijaaramuudhaa fi qaamolee hedduutu keessatti gahee fudhata. Kanaaf gaa'ela keessatti qaamolee gahee fudhatantu jiru. Inni jalqabaa dizaayinerii yookiin ogeessa mana sana ijaaru, nama mana sana dizaayin godhudha. Gaa'elli ogeessa gaafata. Gaa'ela dizaayin kan godhu, gaa'ela jalqabuma kan dhaabe kan bu'uuresse Waaqayyoodha. Kanaaf gaa'ela keessa Waaqayyo hin jiru taanaanii gaa'elli sun dhaabbachuu hin danda'u. Akkuma manni tokko ijaaramuudhaaf ogeessa gaafatu, namni karaa irra deemu tokko mana akkasiin ijaaradhe yookiin namni mana ijaarsifatu tokko abbaa margeen ijaarsifannee ogeessa barbaachisu manni tokko ijaaramuudhaaf gaa'ellis ogeessa gaafata. Ijaarsa gaafa inni. Ogeessichi immoo Waaqayyoodha jechuudha. Inni lammaffaan qarshiitiin ijaaramu ni gaafata. Baasii ni barbaada jechuudha. Akkuma kana gaa'ela keessatti aarsaan barbaachisu jira. Gatiin kaffalamu jira. Inni kun gaa'ela isa qarshii irratti hundaa'u sana jechuu miti. Garuu manni tokko ijaaramuudhaaf maal gaafata? Qarshii gaafata. Akkuma kana gaa'elli tokko dhuguma gaa'ela sirrii ta'e ijaaramuudhaaf wanta barbaachisu qaba. Ulaagaa guutuu qabu qaba. Garuu horii irratti hin hundaa'u. Inni taanu manni tokko ijaaramuudhaaf bakka itti ijaaramu bakkis murteessaadha jechuudha. Namni gaa'ela dhaabbachuudhaaf hariirootti seenuudhaaf bakki isaas murteessaa akka inni ta'e jechuudha. Akkasuma maateriyaaliiwwan ijaarsaaf barbaachisantu jiru. Manni tokko ijaaramuudhaaf sadarkaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Mana sana ijaaruudhaaf garuu maateriyaalii barbaachisutu jira. Bilookeettii ta'uu danda'a, mismaara ta'uu danda'a, simmintoo ta'uu danda'a. Akkuma kana gaa'elli tokko ijaarsa gaafa jennu wantoota barbaachisu ulaagaa guutuu qaba. Gaa'ela keessatti maatiin gahee qabu, hiriyoonni gahee qabu, firri gahee qabu. Garuu dizaayinerii ta'uu hin danda'an. Garuu ogeessa ta'uu hin danda'an. Ogeessi tokko mana tokko gaafa ijaaru kan dizaayin godhu, kan liidi godhu, kan wanta inni ta'uu qabu geggeessu hundumaa hojjetaa isa inni hojjechiisu sana miti. Kan waan hundumaa liidi godhu ogeessa sana. Hojjetaa achii olii kana godhiyeedhaan miti. Hojjetaatu isa dizaayinerii yookiin ogeessa sana gorsa miti. Gahee qoodameefiin hojjetu isaa. Akkuma kana gaa'ela keessatti ogeessi Waaqayyoodha. Maatii miti. Yeroo tokko tokko maatiitu murteessuu barbaada. Maatiitu mucaaqoo intala akkasii malee
intalli koo nama akkasii malee jedhanii murteessuu barbaadu. Gaa'ela keessatti garuu fedha Waaqayyoo irratti ijaaramuu qaba. Gaa'elli dhaabbata Waaqayyooti waan ta'eef kan gaa'ela hundeessu jalqabas gaa'ela kan hundeesse Waaqayyo waan ta'eef gaa'ela sana kan hundeessu Waaqayyoodha. Akkuma mana tokko gaafa ijaaramu kan geggeessu kan dizaayin godhu ogeessa sana ta'e gaa'ela keessattis maatii miti, hiriyaa miti, firoota miti, eenyuun miti, ofii isaaniiyyuu jarra lamaan kana caalaa Waaqayyoodha jechuudha. Gaa'ela sana kan akka inni ta'uu qabu, eenyu wajjin ta'uu akka inni qabu kan dizaayin godhu jechuudha. Inni murteessaan inni ijoon ani dubbachuu barbaade immoo anamma barumsa gaa'elaa barsiisuu miti. Kaayyoon koo waan ta'eef mana tokko ijaaruuf gaafa jennu bakka isaa gaafa murteessinu yoom isa jedhu wajjinidha jechuudha. Yoom akkuma kana qabxii ijoonii gaa'elli yoom ijaarama ishee kanaan wal qabsiiseeti. Barumsa ani har'a irratti kennu isa kanaan wal qabsiiseeti. Akkuma jalqaba irratti isinii kaase gaa'elli gaafa abbaan manaa tokkoo fi haati manaa tokko sirna gaa'elaa raawwatan eegale miti. Kana jechuun gaa'ela dura dargaggeessi tokkoof shamarri tokko wal bira ga'uu qabu jechuu koo miti. Garuu gaa'elli bakki inni eegalu dargaggummaa keessaati. Isa kana waliin ilaalla jechuudha. Ijaarsi gaa'elaa kan inni eegalu yeroo dargaggummaa irraa eegaleeti. Dargaggummaa keessatti. Maaliif yoo ta'ani namni mana erga ijaaree fixeeti kan inni itti galu. Namni mana tokkotti galuudhaaf dursaa ijaaruun akka irra jiru yookiin erga ijaarame akkuma itti galu gaa'ela jechuun sila isaa dargaggummaa keessatti hariiroo keessatti isa ijaarame sanatti seenuu waan ijaaramaatti seenuu isa hafe immoo guutaa deemuudha jechuudha. Malee gaa'elli lafuma duwwaa irratti calleedhanii utuu kaleessa beekumsaan, utuu kaleessa qabeenyaan, utuu kaleessa hafuuraan, utuu kaleessa amalaan, utuu kaleessa miiraan ofiin ijaariin waliin ijaariin itti galama miti. Lafuma duwwaa irratti namni tokko namni sammuun isaa fayyaa tokko lafuma duwwaa irratti bokkaaynis yoo natti roobe natti roobu aduunis natti ba'u rakkoon qabu jedhee akkasumatti lafa duwwaa irra taa'ee mana ofirratti ijaaraan deemu. Ijaareeti kan inni itti galu. Gaa'elli akkasidha. Yeroo inni ijaaramutu yeroo dargaggummaati. Kanaaf isa kana dhagaa kanan dubbachuu barbaade. Barumsan barsiisuu barbaade namni tokko erga gaa'elatti seenee maal godhaatu hin taane yeroo dargaggummaa isaa maal gochuu qaba. Gaa'eluma kan jedhu iyyuu immoo dargaggummaa keessaa eegala. Hiiki gaa'elaa inni dhugaan dargaggummaa keessa jira. Kanaaf dargaggummaa keenyatti maal gochuutu nurraa eegama. Isa jedhudha kan nuyi waliin ilaallu jechuudha. Mata dureen irratti barsiisaa jiru kuni bu'uura gaa'ela dhugaaf hariiroo sirrii kan jedhu kuni gaa'elli kan inni eegalu akka macaafni qulqulluun dubbatutti hiikoon gaa'elaa inni dhugaan dargaggummaa keessaatidha. Hariiroo har'aa shamarri tokkoof dhiirri tokko waliin qaban irratti hundaa'e akkaataa amala isaanii, akkaataa jireenya isaanii waan isaan yeroo dargaggummaatti yeroo hariiroo keessa jiranitti godhan irratti hundaa'a. Kanaaf waan an barsiisuu yookiin dubbachuu barbaade namni umurii dargaggummaa isaatti maal gochuutu irra jira? Jireenya akkamii jiraachuutu irra jira? Hariiroo akkamii qabaachuutu irra jira? Waaqayyoo wajjin hariiroo isaa akkamitti cimsachuu qaba? Kan jedhudha kanan barsiisuu barbaade. Sababiin isaa murtoon ati yeroo dargaggummaa murteessitu waggaa 80 ati jiraattu si hordofa. Waggaa 100 ati jiraattu si hordofa. Kanaaf bu'uurri gaa'ela keenya, bu'uurri jireenya keenya, bu'uurri egeree keenya dargaggummaa keenyadha. Dargaggummaa keessa waan baay'eetu jira. Isa kanaaf amma Hafuurri Qulqulluun naa ibse waanan dubbise, waanan qayyabadheerraa waa'ee kanaa waliin dubbanna, waa'ee kanaa waliin baranna. Ergaan koo ijoo fi gaaffii inni isin gaafachuu barbaadu tokko dargaggootaatiif assaayimentii kennuu barbaadu gaa'illi keessan borii akkam akka ta'u barbaaddu isa jedhudha. Isa kana qabxiin gara barsiisa kanaatti na fide jechuudha. Gaa'illi kee borii gaa'ela sirrii, gaa'ela dhugaa, gaa'ela eebbifamaa akka ta'u barbaadda. Gaa'ela Waaqayyoo keessatti kabajamu, gaa'ela mootummaa Waaqayyoo babal'isu moo gaa'ela bittaa, gaa'ela nagadaa, gaa'ela qarshiin bitamu, gaa'ela beekamtiin bitamu, gaa'ela qabeenyaan bitamu, gaa'ela akkasii barbaadda. Isa kanaaf immoo filannoon kee akkuma isa qormaatarraa A,B jedhanitti baasan miti. Har'a jireenyati jiraattutu murteessa. Waan ati har'a gootutu murteessa. Har'a hariiroo kee keessatti maal gochaa jirtaadha? Yeroo dargaggummaa kee kanatti maal gochaa jirtaadha? Jireenya irra jiraachaa jirtu maal gochaa jirtaadha? Maaltu sirraa mul'ataadha? Fakkeenyummaan ati qabdu maalidhaadha? Waaqayyoof hammam yeroo kee kennaa jirtaadha?
waaqayyoof amma humna kee kennaa jirta. Wanta tarra gootutu bor gaa'ela kee murteessa waan ta'eef hariiroo tarra jaalallee kee wajjin qabdut hiriyyaa kee wajjin qabdut bor immoo gaa'ela ta'a jireenya ta'a waan ta'eef har'a maal godhaa jirtaa isa jedhudha. Har'a keenya sheeppii yoo godhanne dargaggummaa keenya yoo qajeelfanne dargaggummaa keenya yoo sirreeffanne hariiroo har'a qabnu yoo sirreeffanne bor gaa'ela sirrii ta'a. Namoonni tokko tokko akkasidha. Har'a akka ta'e godheenanii gowwoomsee akka ta'e godheenan jiraadhee akka ta'e godhee bira darbeenanii bor sirradhaa bor gaafan gaa'elatti goluu akkas ta'a. Har'a fedha koo raawwachuudhaaf waan akkasii keessa seeneenii bor dhiisa gaafan gaa'elatti no wanta akka jedhamu hin jiru. Jireenyati har'a jiraachaa jirtudha. Kanaaf obboloota koo dhugaan isinitti himaan ani baay'ee waa'ee gaa'elaa irratti barsiisuudhaaf miti. Barumsa isa kanaa namootan irraa eegu qaba. Hangafoota koo barsiisan natti tola. Waldaattis kan barsiifamu yeroo baay'ee shamarri tokkoof dargaggeessi tokko gaafa san gaa'elatti seenuuf jedhan barumsi kennama. Dabalataan garuu kana duwwaa miti kan barbaachisu. Yeroo hariiroo keessaa barumsi ijoon baay'ee barbaachisu yeroo gaa'elatti seenuuf jedhan duwwaatu hin taane hariiroon isaanii akkam ta'uu qaba kan jedhu kennamuu qaba. Waldaa kiristaanaatiif assaayimentii kennuun barbaada. Walumaa gala ergaan koo dargaggoonni xiyyeeffannoodhaan akkasiin na dhaggeeffatan kanan barbaadu jireenya keenya keessatti yeroo murteessaan yeroo dargaggummaati. Galma keenya boriif yeroo murteessaan yeroo dargaggummaati. Gaa'ela keenya boriif murteessaan yeroo dargaggummaati. Har'a yeroo kee nama hin barbaachifne irratti har'a yeroo kee mucaa hin barbaachifne tokko irratti sababii amala ishee jaallatteef sababii rifeensa ishee jaallatteef sababii fuula ishee jaallatteef sababii qabeenya isaa birrii isaa jaallatteef investi godhaa jirta yoo ta'e namni tokko mana tokko itti dadhabee ijaaree aarsaa kaffalee utuu qaamni tokko dhufee irraa fudhate ay mana biraan ijaarradha no rakkoon qabu hin jedha jira namni sammuun isaa fayyaa akkasiin jedhama. Waan irra godhaa jirtu nama irratti investi godhaa jirtu dargaggummaa kee humna kee qabeenya kee waan irra investi irratti godhaa jirtutu bor gaa'ela kee murteessa. Gaa'elli namaa ani bor gaafatti galan diigaman jedhu namni gaa'ela isaa kan diigu kan ijaaru har'adha. Kanaaf filannoon kee immoo har'a waan ati gootudha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Daqiiqaa lama sinii kadhachuun barbaada. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Humna keenya, dargaggummaa keenya, beekumsa keenya waan qabnu hundumaa siif aarsaa gochuudhaaf yoo hafuurri kee nu gargaare malee hin dandeenyu. Hafuurri kee yoo nama barsiise malee namni nama gorsee nama barsiise nama hubachiisuu hin danda'u. Dargaggoota ammanaa wajjin ta'anii dubbii kana barachaa jiraniif sin kadhadha gooftaa. Jireenyi isaanii borii, galmi isaanii borii siin akka eegamuun si kadhadha. Maqaa Yesuusiin gargaari. Kun amma dargaggeessa gattaa'ee dubbii kee barataa jiru. Dargaggeetti dubbii kee barataa jiru. Jireenyi isaa, egereen isaa, fuuldurri isaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan harka keetiin ijaarame haa ta'u. Daawit akkasiin jedha. Siif abboomamuuf hafuura na gargaaru naa kenniidha. Waan baay'eetu yeroo dargaggummaa nama goyyomsa. Waan baay'een nu bituu barbaada. Waan baay'een nu dhaaluu barbaada. Waan baay'ee dhugaa nutti fakkaata. Waan baay'ee sirrii nutti fakkaata. Ija keenya baniisa sirrii nutti agarsiisa. Karaa keera nu geggeessi. Humnaaf qabeenya keenya siif akka laannu nu gargaari. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Bara keessaniif jireenya keessa Waaqayyo eebbisu. Waa tokkoon isiniin jedhee xumuruu barbaada obboloota koo. Hinaaffaa hafuuraana keessa jiruun waan hafuurri qulqulluun naa ibsirraa waanan dubbise waanan baradhe irraa isinii qooduun barbaada. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf dargaggoonni keenya baay'een keessanii parsantii olaanaanii dhiibbaa sooshaal miidiyaa kana wantoota garaagaraatiin rakkoo ulfaataa keessa jirtu. Baay'een keessa Waaqayyoon kadhachuun barbaadu. Dargaggoonni baay'een keessan karaa keessaatiin kallattii garaagaraan na dubbistu waan ta'eef gaaffii isin onneerra naa kaasaa turtan dhimmitanii naa kaasaa turtanii wal qabateeti. Kanan barumsa kana akkan qopheessu ta'es waan ta'eef baay'een keessa Waaqayyoon kadhachuun barbaaddu. Macaafa qulqulluu dubbisuun barbaaddu. Jireenyi keessan utuu akka Waaqayyootti tolutti jiraatanii hin barbaaddu. Waaqayyoon tajaajiluun barbaaddu. Garuu hin dadhabdan. Yeroo tokko sooshaal miidiyaa kana irratti daqiiqaa 2-3 isinii kadhannee dabarraa bakka jijjiiramteetta baateetta irraa kaatee achi keessatti of hin argitu jenna deebitanii garuu achuma jirtu. Dhiibbama sooshaal miidiyaa jala jirtu. Akkamitti keessaa baan sarkilii kana keessa dhiibbaa sooshaal miidiyaa nutti fidaa jiru kana keessa akkamitti baana isa jedhu wajjin qayyabanna wajjin baranna. Namoota na hangafan, namoota na dursan, namoota narra jiran, namoota of biraa qabu jira. Kanaaf
yaada qabdan komentii qabdan barreessaa. Viidiyoo kana namoota hundumaaf sheerii godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kutaa tokkoffaa yeroo taanu qabadhee isinii dhiyaadhaa. Dargaggummaa Waaqayyoof barri bara wangeelaa nuuf haa ta'u. Eebbifama.